Mana morma rakutu xiqqootu hafi cirtee jechuudha irraan buune mormii. Abbaan mana ammoo jala ciiseet billaadhaan waraanee garaa tarsaasee miini garaa gadi yaa'e. Tude Finfinnee keessatti. Har'aa bara gaafuma har'a bobbooniin duute kana guyyuma har'aa. Ati mana mormarraa qaltee mormirraan buune abbaan mana ammoo jala ciisee billaadhaan garaa mi'a garaa gadi yaase. Tude har'aan siin jedhaa Finfinnee keessatti. Lamin ana manaa kee qullaa faana ciiste moo? Abbaa manaa kee qullaa faana ciiste moo? Maatii kee dhiistee biratti amantee biratti galte moo? Deemuu hin dandeessa bar. Maaliif waliin hiiktanii? Maaliif waliin dhiistanii? Wal dhiisuu dandeessu bar. Wal dhiistanii addaan galuu dandeessu. Dhiistanii maaliif adda addan baatan jiraachuu dandeessu bar. Dirqama miti wajjiniin jiraachuun. Sorry. Ba'alla adda adda ba'a. Anatu isiniin jedha adda adda ba'a. Amantaan isin dhorkuu danda'a. Intoo battu rabbi dhiifama namaa godha. Adda adda ba'a waliin ajjeesinaati. Please. Warra akka morma wal waraanii fi garaa wal waraanii sun du'aaf jireenya gidduu jiru. Parsantiin hafuu isaanii parsantii xiqqaadha jedhan. Dhiifama naa godhaati viidiyoo boonii keessatti maal nu badhe beektu? Baay'een akkasiin miskiina taatee fi akkasiin gara laafeetti macarrashaa taate waanii nan bare beektu? Namni siyaasa beektan, warri siyaasa beektan dhaggeeffadha. Ituu poostii qofa ta'e akka of ajjeesaa jirtu poostii qofa ta'e du'aan ishee argame nama danuu hidhama baay'ate waa'ee booniitiif. Because namni siyaasa sinii galaqu. Garuu booniin miskiina macarrashaa ta'uu seetiif miidhama kana ofiisii baachuuf jettee maal goote? Viidiyoo of waraabdee akka of ajjeeste ibsite. Maal takka ishee miidhekkoo rabbii fi isa ishee miidhitu beeka bara. Garuu namni biraa itti gaafatamummaa akka hin fudhanneef, akka namni biraa itti hin hidhamneef, itti hin qoratamneef, nama jaallattu dabarsitee kennuu waan hin barbaanneef raas waan hatafa. Isiniin galaa baay'ee siyaasa kana beektan isinii gala baay'ee. Isinii galee hangam akka gara laafummaa qabu duudee maartii barsiin akka bakka hin deebine beektii. Akka du'aa jirtu beektii, akka deebi'uu hin dandeenye beektii. Kana cala qulqullummaan jira biyya. Hin jiru bar. Anatu of ajjeesee nama biraa hin gaafatinaa, nama biraa itti gaafatamaa hin taasisinaa du'a kootii jechuudha baay'ee. Mucaan kun hangam akkasiin qulqulluu taate agartanii garuu. Hangam akkasiin miidhamte itti miidhamte, hangam akka maatiin gocha isii kanatti gubatu bartaniittu garuu. Agartaniittu garuu. Amma poolisiin viidiyoo sana ilaalaa. Mucaan kun qumaara nyaatamteessa ta'uu, jabbaan baanaa siyaas qayyameessa ta'uu, namni yoo yaarrabseessa ta'uu, maaliin isa duutu meebii qulqulleessuu danda'a, waa argachuu danda'a, waa argachuu dhiisuu danda'a. Garuu sababa du'a isheetiin boriiftaa hammii irratti agartan waan poolisiin Finfinnee baasudha. Egeleetu ajjeese jedhee poolisiin himachuu hin danda'u. Because piruufii qaba kan poolisiin miidiyaa irra jira, tiiktookii irra jira, nus viidiyoocha fudhannee maxxansinee irra. Garuu kan itti miidhame, kan itti dachee nyaatu, kan itti gubatu, kan itti aara galfachuu dhabu tokkoof tokko maatii ishee qofa. Abbaan manaas yoo ta'es bor fuudhuu danda'a waan ta'eef. Ni galee. So mucaan kun mucaan isin galgalaa ganama arrabsaa turtan, mucaan isin galgalaa ganama dhabami jedhanii turtan ራሷን መስዋዕትነት አድርጋ ማንም ሰው ተጠያቂነት መውሰድ የለበትም በኔ ሞት ብላ ቪዲዮ ቀርጻ ሁለት ቪዲዮ ባይዘ ቱ ቪዲዮስ ሁለት እኮ አቦ ዲሩ ማደቄ ሙጫ ከና ቢሱ ደብደን ይሪያን ማደብደ አባመና አካቲ ዱቱ ሲጎዱ ኢቱ ሲፋረ ጅሩ በከ ጅራ አካቲ ዱቱ ጨራሲን ከኑ ባይዘ ወላሂ ቦኒ ኔቨር ኤቨር she can't ባይዘ እንጎቱ ከን ተሰቃይታለች እቺ ልጅ ኢረኬሰ ኮልፋ ቱርቴ ጅሩ ቪዲዮ ጉያ ሰዲ ዱራ አርጋን ቱሬ ኢረኬሰ ነመሳ ዱንጋታ ቱርቴ ብሮ this reality itun ni bira jiru nduutu baay'ee itun tiriit godheni reality walitti himna waan ta'eef guyyaa sadii dura namni isa dhungataa turte waan isii dhiphisi waan isii cinqe wallahi guyyaa lama gidduutti namni du'aaf ofiin affeeru irra keessa viidiyoo waraabaa turan jechuudha. Wallahi irra keessa viidiyoo sun waraabamaa ture malee dhugaa yoo ta'e wanni sun wanni isii cinqe sun tureera yoo ta'e bira jira waan ta'eef waan sana fiiksi gochuu danda'a. Kun baay'ee dhugaa hadhoof ture barbaade liqimsi osin taane dhiisi. You getting? So, please,
dhiirris dubartiinis baala yoo wal jibbitan please gargar ba'a. Talayaa yoo adda ba'aan siniin jedhe please waliin gubinaa waliin ajjee. Ijoolleen durbaa maallaqni keessa jalaa nyaatamuu danda'a. Namni maallaqa keessa jalaa fudhachuu danda'a. Jaalalleen keessa dhiisuu danda'a. Abbaan manaa keessa irratti fuuchuu danda'a. Si dhiisee deemuu danda'a. Funyaan isaatiin haa dhaabbatu baay'ee. Abbaan manaa keessi galee bacinqillaatuma qomi jilaal. Nama biraatti heerumuu dandeessaati. Si galee nama biraatti deemtee heerumuu dandeessa. Si galee haadha keef abbaa keessi hin caalu. Kan amma miidhamee jiru mucaa kanatti faamilii si qofa maatii si qofa malee leelaa soo aygoddaan baddi ishilichi. Sini galee haadha siitiif abbaa siitu gubata obbolaa siitu gubata si galee baalawwan Yuusufin biyoon yaa gabaan nagaa 2 years maximum 1 years nda'u waggaa tokko qofa waggaa tokko yoon turuu dhiisuu danda'a in fuudha baay'ee bor fuudhee hojiin jiraachuu danda'a jaartii biraa fuudhee ilmoo dhalche kan gubattu ishee miti baay'ee faamilii isheetu gubata baay'ee amma suuraa si arganii amma viidiyoo si arganii amma dhimmi si ka'u dubbatamuun baay'ee nama komentiin taane barreessu maanninyaawwan imsoo bilook adargu eenyu yoo ta'e bilookii godha. Kanaaf ijoolleen keenya shamarranii wanni abdii isin murachiisu baay'een jiraachuu danda'a. Wanni jireenya isin jibbisiisu baay'een jiraachuu danda'a. Please bor jiraachuu dandeessu dabartanii. Warra biyya alaa jirtan kun ispeeshaalii እናንተ ናችሁ በጣም የምታሳዝኑ warra biyya keessaa caala maallaqa keessan ayinaa maatii keessan akka gargaaruu qabdan maatii keessan akka sappoortii gochuu qabdan sirriitti hin beeka nana manas dirqamallee Abdurraayyee dhiifama nama hunda akka ifa ta'uuf so maal gochuu qabdu siitan maatii keessan gargaara haadha keessanii maallaqa ergaa abbaa keessanii ergaa garuu hin amanina. I will tell you the truth hin amanina eenyuun because maraachuun qabdani waan ta'eef abbaa keessan gargaara jejjaan haadha faamilii keessan gargaara biyya dhuftee maraattee of hin ajjeesin gara kanaan kan namni danuu maraataa jiru maaliif nama danuu nutti bu'aa dhufee keessan waan nuti keessa jiru rabbitu beeka kunoo komentii jalatti akkas jedhaartu danuun keessan waan nama dubbataa jiru waa'ee keessan hin dubbataara sinii galee so shamarran keenya dhiiraa jettanii of hin balleessina barbaade funyaaniin dhaabachuu danda'a kan biraatti heerumuu dandeessu kan biraarraa ilmoo dhalchuu dandeessu jiraachuu dandeessu garuu dhiirri si dhiisee kan biraa fuudhu fakkeenya abbaan manaa boonii kun waggaa tokko yookaan ji'a 5 ja'a booda abbaa jaartii biraa fuudhuu danda'a class namni danuu namni nuti beeknu haati manaa yoo jala duute ji'a 2 ji'a 3 booda hin fuudha class kan miidhamu sis miti ati duute boqatte kan miidhamu faamilii kee bara baraan gubataa jiraata waan ta'eef so kana of eeggannoo taasisa boleetii keenya rabbii biyyee itti salphisu amma waniin jedhuun qabanii so baay'een jeeqame baay'ee natti dhaga'ame dhimmichi shamarran taa'uuf dhaggeeffadhaa tarkaanfii fudhattan hundaaf waan gootan hundaaf sirriitti of dhaggeeffadhaa maalan godhaa jira jedhaa ofitti deebi'aa amantaniin ofitti deebi'aa baay'ee like akka nama abjuu keessaa ka'e of godhaa. Boonii sorry sila daqiiqaa 2 jedhu utuu sakandii 30 ani boonii dhabar indi maaliif funyoo kanaan ofirraas jettee too yaadde booniin hin hafti ture.